Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan kiyya fi gaggaarii baga jiraattan isiniin jecha obboleewwan kiyya warroonni karaa tiktookiitiin karaa yuutuub chaanaaliitiin na hordoftan akka jirtan baga jiraattan isiniin jecha Eid Mubaarak baga rabbiin Eidul Adhaa kan bara 1443 ittiin isin geessin jedha. Eida gaarii Eida nama bara baraan jiraate Eidul Rabbi sinaa taasisu hunda keessanuu Eid Mubaarak kullu aam wa antum bikhair. Sinin jedha har'a barnoonni isinii qabadde dhufe barnoota ajaa'iba barnoota hundi keessanuu irratti fayyadamtanii kan dinqisiifatanillee wantoota isin haga ammaatti bilbila keessan qabatanii bilbila keessan waggaa meeqa haa ta'u yoo bilbila keessan foormaat gootanii hin jiraatin wantoonni isin dilet gootan hunda isaatuu akka taa'ee jiru quba qabdanii kottaan afaana tura hedduu keessan akka isin dinqisiisu amanaa. Wanto waa kana jala diintanii gootanii waa salphaa waa tokko sinirraan barbaadu. Wanni sinirraa barbaadu galerii keessa seentanii tuqaa as gadii kana argaa jirtan. Tuqaa as gadii kana bilbilli ismaartii haaraa hundi isaatu ni qaba. Erga tuqaa kana cuqaastaniin booda karaa kana fakkii dileetii qabu kana jecha argaa jirtan jecha. Fakkii kanarra yoo cuqaaftan wantoonni isin haga ammaatti bilbila keessa fidattanii waggaa 2 haa ta'u 3 haa ta'u waggaa tokko haa ta'u bilbila keessa fidatanii dilet goone irra jettan viidiyoo fi suuraan wantoonni garaagaraa as jala jiran guutuutti galerii keessa wanni jiran guutuu isaa as jala taa'ee jira jecha. Yoo isin wantoota achi keessa jiran keessaa wantoota isin itti haajoyitan ka jiraatu tahe maal godhuu qabdanii quba keessan bakka gubbaarraa tana edit keetu tanarra argaa jirtan jecha. Ka gubbaa tanarra cuqaastanii bakka tana tuqxanii as gadi dhuftanii bakka kana dhuftanii dilet godhuu dandeessan. Yoommoo wantoota isin arma keessaa kan itti haajoyitan ka jiraatu tahe maal gootanii irruma cuqaastan. Erga irra cuqaaftaniin booda bakka dooloondii dhufana bakka dooloondii bakka kanatti isinii fida jechaadha. Bakka kanatti isinii fida kallattiidhumaan suuraa san dhiyeeffachuu dandeessanii jecha. Yoo waan sanitti haajamtan yoo kan itti haajamtan tahe jecha. Ammas irra deebiidhaan bakka lammataa bakka my filis bakkee dhumarra hundi kana beek kan namni beekne jiru irra cuqaasanii erga irra cuqaaftaniin booda keessa seentanii jecha. Erga keessa seentaniin booda sarara tuqaa sadii tan argaa jirtan. Sarara tuqaa sadii ka gubbaa olii tan. Ammas kinoo akkuma asirra dhuftan karaa gadii kanarratti asirra cuqaaftanii jecha. Asirratti waggaa cuqaaftan wanni isin dilet goone jettan hundisaatuu kan as keessaa dilet gootan guutumaan guutuutti kan karaa waatsaappii karaa fedhellee haa ta'u guutuutti as keessatti argattanii jechaadha. Sanis akkasum gootan akkuma ka darbisanii gootanii asirratti edit gootanii cuqaastan guutuu isaa cuqaastan. Yoo dilet godhuu feetan dilet gootanii yoo dilet hin goone immoo akkuma jirutti isinii taa'eera dawuloond irraa godhachuu barbaadan. Ka sadaffaadha warroonni kunillee Google Opus kunillee kana namni hin beekne hin jiru warri hin beekne beektanii warri hin beekne immoo kuni wantoota waan hedduu of keessaa qabu. Guutuu bilbila keessanii keessa waan isin dilet gootan guutuu of keessatti hammatee qaba kunis jechaadha. Kanas yoo isin suuraa as keessatti suuraa dhokfachuu barbaaddanii suuraa koodii itti godhachuu barbaaddan bakka kana tuqxanii bakka kana asirra cuqaaftanii erga asirra cuqaaftaniin booda ka gubbaa harra cuqaaftanii erga gubbaa harra cuqaaftaniin booda ol buttan karaa gadiitiin qulfii argaa jirtan jedhee yaada qulfii tana irra cuqaastanii koodii bilbila keessanii yookaan yoo ishaaraa quba keessanii itti galchitanii erga bakka mooveetti tanarra cuqaastan jecha. Erga bakka mooveetti tanarra cuqaastanii fakkeenyaaf raayitii lamatti godha suuraa kana koodii itti godhachuudhaa fi bakka mooveetti tanarratti cuqaasa jecha. Bakka mooveetti tanarra cuqaasetiin ammas akkas godha ammas kontaaktiin jedhaanii ammas mooviin jedhaan ergasii allahuun jedhaanii ra'ate jecha. Suuraan kiyya guutumatti wantoonni ani raayitii irra godhe asirra cuqaase guutuusaa koodiin itti godhameera. Koodii bilbila kiyyaa malee abbaan fedhe keessa seenee ilaaluu hin danda'u. Bakka amma isin garsiise kanas wantoonni bilbila keessan irra jiran ka sadaffaadha guutumaan guututti wanni haga arraasin dilet gootan guutuun isaa asirra jira sinin jedha. Share like gochuudhaan jabeessa akkasumas YouTube channel kiyya dhaqaa subscribe godhaa like godhaa barnoota hedduu irraa argattanii obboleewwan kiyya tiktokiin kiyyas akkaawuntiin kiyyas karaa akkuma narratti ugurameen jira. Akkaawuntii warningiin narraa hin kaane haga ammaattillee narraa ka'aa hin jiru. Yoo kun akkanaan itti fufe tiktokiin kiyyallee gubachuu waan maluufu like follow gochuudhaan jabeessa.